Immoo garuu namni rabbii sodaate jechuudha. Namni sodaa rabbii qabdu qofti rabbii jedhi na bira hin darbini jechuudha. Dhibee koo kanarra kadhe sanarra kadhe jedhee bahee miidiyaa irratti himachuu hin danda'u. Garuu mee namni akka kootii dhibamtee beektu garuu takka dhibamee beeku jireenya koo keessatti takka gadda qabu alhamdulillah gadda malee narra ga'e garuu ammoo wallahi baay'ee tokko na gaddisiise jireenya koo takka dhadhaa gaddee hin beeku jechuudha. Mee ijoollee warri keessaa keessatti warreen ijoollee shamarranii jechuudha. Warreen akka kooti shamarran taate jechuudha. Warreen fakkeenya mana namaa keessa hojjettu. Warreen rakkina argite, warreen gammachuu argitee jirtu. Maashaallah garuu hundamma akka kooti takkaadhaan gaddeera. Wallahi takka akka gaddee hin beeku. Mee rabbii jedhi du'aa hin kadhattu malee na bira hin darbin. Naa jetteeti miti rabbii si qallaqee jedhi jechuudha. Maaliif beektu du'aa hin abadan du'aa hin nama lafa muku ammas immoo abbaarraa taqabbalamu qaba. Kanaafuu jennaan namni rabbii sodaattu qoftee jechuudha. To'an hin ta'iniin mee rabbii jedhi rabbii si qallaqee jedhi du'aa hin kadhattu malee na bira hin darbin. Yaada muraada kee rabbi siif haguutu jettu malee na bira hin darbin. Wallahi isin hin jaalladha. Wallahi isin hin kabaja. Amantii musliimaan jedhu amantii kiristaanaa. Uffee waan baay'ee garaa nama nyaatu dhugaa waaqayyoo jechuudha. Obboleetti koo waaqayyoo si haa fayyisu. Obboleetti koo dayyaa jireenya orbii orma waaqayyo si wajjin yaa ta'u waaqayyo si haa fayyisu. Waaqayyo si haa yaa jireenya biyya ormaa waan isheen hungoon hin jirtu. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya waaqayyoo si naa ba'atu. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu obboloota koo ani waan an jedhee dubbadhullee na dhibee jechuudha. Mucoo kana laalu himmaan qabachuu hin dadhabe dhugaa waaqayyoo jechuudha. Biyya ormaatti na dhukkube jettee dhugaa waaqayyoo jechuudha. Ifa dayaa jireenya biyya ormaa waan ishiin nama hungoon hin jiru bara. Kaanni lubbuu dhabsiistee kan meequma dubbannee meeqa dhiisna dhugaa waaqayyoo. Wanta miidiyaa kanarra deemaa jiru waan namni nagarre jira jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko garaana nyaatte micayyoon tun dhugaa waaqayyoo jechuudha. Imbooji du'aa naa godha kadhannaa naa godha jetti dhugaa waaqayyoo. Mee obboloota koo adaraa keessan hundi keessan waaqayyoo si haa fayyisu jedhaati koomenti irratti barreessaa obboleettii keenya kana namni viidiyoo kana agarte jechuudha. Namni atis nama boru atis waan taatu hin beektu obboleettii keenya kana waaqayyoo si haa fayyisu. Waaqayyoo nagaa biyya keetti illee biyya ormaa keessaa baasee si haa galchu jedhaanii garaana nyaatte dhugaa waaqayyo. Ayyaa jireenya tanaa waan hungoon hin qabdu bar. Ifa deemaa rakkattee bar. Inuma rakkattee miidiyaa gubbaatti boochi malee bee dhugaa waaqayyo warra namni rakkatu malee hin boo'u. Fayyaan immoo waa hunda caala yoo fayyaa qabaatan hojjetatanii dhugaa ishiiti. Gaafa fayyaa dhaban immoo homtuu nama jaallattu. Jarri kunis ganama ha'aa bar dhugaa waaqayyo haati nama deechee nama jaallattu gaafa fayyaa hin qabne jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan hundi keessan namni viidiyoon kun isin bira gahe waaqayyo si haa fayyisu obboleettii keenya jedhaatii barreessa fi adaraa waaqayyo du'aa godhaa fi dhuguma kadhannaa godhaa fi rabbi baay'ee garaana nyaatte rabbi baay'ee tokko garaana nyaatte maaliif hundumti keenyayyuu waan taanu hin beennu boru waan taanu hin beennu dhugaa waaqayyo. Boru akka itti gallus hin beennu akka itti baanu beenna malee akka itti gallu hin beennu waaqayyoon majjii haa ta'u ijoolleen keenya baay'ee biyya ormaa kanatti cinqamaa jiru jechuudha. Kanarra miidiyaa irrattis hin baane immoo meeqatu jira badii dhukkubee dhugaa waaqayyoo jechuudha. Garaana nyaatte jireenya kanaa jireenyi tuni jireenyi lafa tanaas waan hungoon hin qabdu jireenyi biyya ormaas waan hungoon hin qabdu jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya hojii yaa ta'u waaqayyo nagaadhaniin biyya keenyatti isin haa galchu. Waaqayyo fayyaa isin baase fayyaa guutuu mana keenyatti isin haa galchu hunduma keessanuu. Obboleettiin keenya kun biyya ormaa keessatti jechuudha kan isheen dhukkubsattee jirtu. Bakka waan godhu wallaaletti mee hundi keessan kadhannaa qofaan na yaadadhaa jettee jirti. Dhukkubsattee jirti jechuudha. Dhukkubsattee jechuudha baay'ee dhukkubee akkuma viidiyoo irratti argaa jirtani. Dhugaa imimmaan qabachuun dadhabee yeroo duraa yeroon viidiyoo kana argee bakka maaliif viidiyoo kana yoo akka namni tokko waaqayyoon
nama dhibbin tokko yoo kadhate nama tokkoof waaqayyo dhaga'uu danda'a waan ta'eef san jedheetan irratti waraabuu fi dhaqee jechuudha. Kanaaf obboloota koo waaqayyo sin hojii haa ta'u keessattuu ijoolleen mana madaamii keessa jirtu hunduma keessa hojii haa ta'u waaqayyo nagaadha sin haa galchuu kan nagaadha sin baase biyya keessanitti. Obboleettiin keenya kun baay'ee dhukkubsattee adaraa keessa hundumti keessanuyyuu atis anis boru maalan ta'a jennee waliif yaaduu qabna. Waliif yaada obboloota koo hundumti keessanuu waliif yaada akkuma baqa waan tokko yoo agartan walitti cakkanina. Maaliif kiristaana taane musliima ta'e hundumti keenya iyyuu tokkuma nuti maaliif ijoollee saba tokkooti Oromoodha nuti tokko jechuudha. Lammii tokko jechuudha. Kanaaf adaraa keessa waliif birmadhaa, waliif abboomaa, waliif dhagahaa, waliif iyyaa dhugaa waaqayyoo jechuudha. Waliif kadhannaallee godhaa ijoollee dhugaa waaqayyoo jechuudha. Koomeentii keessatti wal arrabsuu waan akkasii gochuun omaara faayidaa nuuf hin qabu. Hoo dandeenye waaqayyo si haa fayyisu obboleetti koo jennee bira darbuun gaariidha. Waaqayyoon kadhannaa keessan nama 100 yoo ta'e waaqayyoon nama tokkoof dhaga'uuf danda'a waan ta'eef kanaafuu kadhannaa keessaniin obboleettii keenya kana du'aayii keessaniin bira dhaabbadha si haa fayyisu jedhaanii isiniin jedha obboloota koo. Jireenyi biyya ormaa isa akkanaa kana qabdi jechuudha. Isa akkanaa kana keessa jira. Isa akkanaa kana keessattuu gubannee, isa akkanaa kana keessattuu dhibamnee, isa akkanaa kana keessattuu yoo maatiin ofii yookiin immoo hiriyoottan ofii hidayaan kee yoo birriis jalaa barleechuu abbaan manaa kee yookiin kadhati jaalattis ta'ee maatii kee ta'ee obboleessa kee ta'ee yoo birriis jalaa baddu mee hagam tokko si qoccaa dhugaa rabbii gisee tokko jireenyu mala fatanaa nama jibbisiisa. Maaliif jireenya addunyaa tana fatanaa hedduu qabdi jechuudha. Garuu ta'us immoo obsinee keessa darbuu qabna. Waan hundumaayyuu obsinee keessa gaafa dabarre wayitti baanaa jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan hundi keessaniyyuu akkuma amantaa keessatti micooma tana mee kadhannaa godhaa fi du'aayii godhaa fi rabbi si haa fayyisu jedhaan waaqayyo si haa fayyisu jedhaan hundumti keessanuu nuti hundumtuu tokkuma atis anillee akkuma isheeti jechuudha boruu ishee nutis boruu dhukkubee jarri kun gaduun wanni isaan nu godhan tokko hin jiru jechuudha beekaa. Kanaaf immoo kan gochuu qabnu nuti waaqayyoo keenya kadhachuu du'aayii waliif godhuu kadhannaa keenya waliif godhuu kan akkanatti wal gargaaruu dandeenya jechuudha obboloota koo. Waaqayyoon ishee hojii haa ta'u obboleetti keenya waaqayyoon bakka lafa isheen jirtutti ishee haa eeguu isiniin jedha obboloota koo. Akkasuma immoo isinillee warroonni mana madaamii keessa jirtanis ta'ee kan ijoolleen dhiiratis ijoolleen shamarraniitis hunduma keessan waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Bakka isin jirtanitti waaqayyoon isin duukaa haa ta'u. Inni isin baase isin hin gatin. Inni gara fayyaa isin baase fayyaa keessan guutuu biyya keessanitti isin haa galchu. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Wanti hundumtuuyyuu biyya ofiitiin tola dhugaa rabbi. Maaliif gammachuun illee gaddillee wannumti hunduyyuu isaan tolaa jechuudha. Maaliif gaafa gammachuu qabaatte gaafa gaddis jiraate gammachuu jiraate biyya keetiin tola malee biyya ormaa keessatti hin tolu jechuudha. Maaliif baqa biyyuma keessi wajji haati ofiitii fi biyya ofii daalattiidha kan jedha san dhugaadhaa siniin jedha obboloota koo. Waaqayyoon obboleetti keenyallee ishii haa fayyisu waaqayyo ishii duukaa haa ta'u isiniin jedha obboloota koo. Adaraa walirratti hin laalina wanti tokko yoo ta'e walirratti hin laalina ishiin akkas jettanii waliin qeeqina. Maaliif hundumti namaayyuu hin dalagannaadha malee har'a kan biyya ormaa keessatti tole fataa zanaa jedhanii ta'uun jiru jechuudha. Hundumtuu hamma ga'ee isaati hojjetatee argachuudha biyya ormaa kana dhufe jechuudha. Inna kanaafiyyuu obboleettii keenya du'aayii godhaa isiniin jedhuu barbaada. Jireenya mala fatanaati waan qormaata hedduu namatti baa'atti. Haa ta'uti obsuutti irra furmaata waan ta'eef obsinee keessa dabarraa waaqayyo immoo obsas nuuf haa kennu nu duukas haa ta'u inni nu haa eegu kan nagaan nu baase immoo nagaanis biyya keenyatti maatii keenyatti nu haa galchu. Isiniin jechuu jaaladhaa obboloota koo. Waaqayyoon hunduma keessa wajjin haa ta'u isin jedha. Kaa jireenyi lafa tanaa akkuma isin jedhe fatanaa hedduu qabdi. Kanumaaf immoo danda'uutu barbaachisaadha. Obsuutu barbaachisaadha. Isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyo isin nutti haa ta'u. Bakka jirtanitti isin haa tiksu inni isiniin jedha obboloota koo. Ani kanarra waan isin jedhu tokkoyyuu hin qabu. Baqa maal isiniin jechuu danda'a reen. Banni isiniin jedhu kanarra hin jiru isiniin jedha obboloota koo.
jabaadhaatii hojjetadhaatii karaa biyya keenya keessaa gallaxoosi keenya haa ba'u sin jedha addunyaa irraa gamuun jiraannu garuu halkanii fi guyyaa tuftuu jennee jechuudha dhugaa rabbi hojuma gandaatatti jechuudha dubarra uffannee akka namaa dhunnee akka namaa nyaannee akka namaa uffannee odoon bashannanee bifti keenya akka daa'ummaan baanee nama jaartii shan dhalinu fakkaata jechuudha na akkas isiniin jedha boloota koo waaqayyo isin hojii ta'uu isin jedha warroon chaanaala kiyyaaf immoo haaraa taata sabskraayibii gochuudhaan jajjabeessaa yaadaa fi qeeqa'uu qabaattan immoo koomentii lakkaa'uun dagatinaa isin jedha isin jaaladha isin kabaja hunduma keessanuu bakka jirtanitti immoo waaqayyoon isin haa tiksu inni isin gatiin harka isaa irraa haa qabatu isin jedha nagaataa baay'ee.